الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا دعوة تا تي في هاملتون تي في هاملتوني كان إلى لا جرتو يو إلى لا جراتني مال فو يفنو يو إلى لا جراتني مال تجبانو yaada keessanii nuuf gumaacha kallattii feesbuukiitiinis onlaayinii feesbuukii irratti laayiviin sa'aatii 24 dabarfata feesbuukiidhaa kaffalleeti feesbuukii dirjitii feesbuukiitiif asirraa achitti kaffalleetiyyi akka jarri laayivii nu dabarsan ijoolleen feesbuukii irra jirtu akka isinii itti fayyadamtu gochuudhaaf namni yeroo ammaa kana keessa durii biyya keenya keessatti ETV kan jedhamu tokko qofitti jira ETVni tokkitti isaa jira yoo keessaan sobanis dhuguma jennee furanna yoo dhugaa dubbatanis dhugaa jaraas hin beeknu soba jaraas hin beeknu maaliif tokkittiidha amma immoo namni hundinuu ETV kiisii kaatee gala manatti hundinuu Hamiltoniin fudhatee gala hundinuu feesbuukii harkaa qaba hundinuu chaanala mataasaa qaba ambaruu jedhee ambaraa jedhee waan barbaade jedhee abaloo tube jedheetuma babbanatee gala kanaaf akka achirraan agartanuuf gochuudhaaf jecha Hamilton TV'n onlaayinii sa'aatii 24 feesbuukii nama banatuuf namatti fayyadamuu beekuuf namatti fayyadamuu haajamuuf nama egeree kootiifis waa qopheeffadha hadha kootiifis waa yaada jedhuuf akka kanatti laayivii dabarfataa jira kanaaf eessa fooyyessinu hir'ina keenya utuu hin ta'in bakki nuti hin jirre irra guddaadha humna hin qabnu humni keenya hin jiru yeroo ammaa kana keessa haala yerootiin wal qabatee kallattii Hamiltoniin jechuudha kallattii Hamiltoniin nama nu gargaaru hin qabnu rabbiin malee kallattii Hamiltoniin namni keenyas uummanni keenyas ifatee walis hin gargaara isa beela'ee gargaara isa daaree toffisa isa bakkee jiru galfachuudhaa cinqama isa biyya keessa jiruuf cinqama isa hongeen itti buuteef cinqama isa bakka adda addaatiif cinqama hawaasni keenya kanaaf nutti sulfaate hamma deemneeti hamma rabbi nu deemsise bakka deemuun dhiifnu hamma nus miila nu ciniin ta'e numa dhaabbanna yoommoo abbaan rabbi laaffiseef jiraate qilleensuma qofitti nurraa kaffalu ji'a tokkittiitti baatii tokko keessatti doolaara 10,000 baafna eessaa fuutanii kaffalaa jirtu ree akkatti kaffalamaa jiru isinii galee at least yoo namni doolaara 5,000 namni nu gargaare meeshaalee qabna argannee inni kaan nuuf fide inni kaanii kallattii adda addaa irraa badrii nuuf fide inni badrii lama nuuf fide tokko badrii kanaadaan nuuf fide tokko badrii miidiyaan nuuf fide waan akkanaatiin gargaaramaa jirra alaa kulli haalin abbaan rabbi laaffiseef yoo miidiyaa kana keessaa wanni gaariin dabarfatamaa jira jettee itti yaadde abbaan rabbi laaffiseef nu cina dhaabbachuun irraanfatiin sagantaa keenyatti natti deebi'aa ustaas Jamaal Aliyyiitii wajjin dabboo dubbii dabboo dubbii walumaa kaa dhagaa lachuu hiikaa adda addaa kenna dubbiin dabboon dubbiis adda adda daawwattoota keenya leengadda waa'ee adilii jalqabnee turre maaliif itti ajabni adilii isaatii kana keessa namni yeroo Jamaal salaamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi bagana gaan dhufte bagana gaanneeti hawaasnis bagana gaannoo laalammaa adiliidha yeroo jedhamu daawwattoota keenya waan adiliin dur fakkaattu beeyna engada Jamaal Aliyyii sagantaa dabarfate irratti waa'ee dabboo dubbii irratti adilii kana kaafne adilii kana bal'inaan irraa haasofna yeroo ammaa kana keessa sababa adiliin dhabuu hongeen nutti bu'a yeroo ammaa kana keessa sababa adiliin dhabamuu koronaan kan biraa nutti dhalata koronaan inni dabarfates sababa adilii dhabuuti Awurooppaan iyyaa biyyi Hindiin iyyaa adiliin dhabamuu keessa biyya Hindii keessatti uummanni Hindii maaliif Rohingyaan waan isin ummata islaamaatti hojjette waan isin ummata islaamaatti hojjette waan miidiyaa irratti as agarsiisuun nama suukanneessu jedhu nuun agarsiisanu waan isin kana hojjette biyyi Hindii waan isin hojjette biyyi Hindii yoo rabbumaan biraa ta'e malee wanni lafa kanarra deemaa jiru hundi isaatu nama yaaddeessa bakkuma adda addaa zulmiin hin xiqqaati malee ganda keessatti illee jirti fakkeenyaaf namni ila dhiyeenya kana maaliin ofii gurra kootiin dhagayeseeti Jamaal Aliyyi namatu dhufee lafa namaarratti ijaarrate dallaa hammamiiti seeti adda barfateetiyyi wasana cunqursee
daangaa cunqursee achi cunqurseeti dallaa bicuu tokko achi butee ijaarrate. Jennaan abbaan gabbaanii maal lafti kunoo kootii jennaan kan kootii jedhani. Egaa dhaqeetanii abbaa gadaatti waan dhagee gala abbaa gadaa gisee ammaa jiru. Abbaa gadaatti naqee himadhaa bulchaa naannoo kanaatti jedhanii abbaan gadaa waamame. Abbaan gadaa fira isaan daangaa cunqurseeti. Dhaggeeffadhu. Fira isaan daangaa cunqurseeti. Dhufanii isaan daangaa cunqursanii murteessanii deeman. Maalii fi biyyina akkamitti biyyina gaa ta'ayyuu. Rabbiin immoo dhallama maa innaan harka isaa ol qabee abadan achirratti itti kenna. Harka isaa ol qabe. Du'aa'iin madluumaa amantiin beeku. Du'aa'iin madluumaa namuma qofa beeka. Du'aa'iin nama miidhame nama taanaan. نبينا سكسمة صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم وإن كان فاجر أكن وإن كان كافر أكن كافر استو كفر ما يونا ما هما أكبر إتى يونا ما مجرم ربين كيني لويدة تقل إتى غاف مين أمي ربي تواهي مت ربين دغاد أما روبني سماينغو روبني نودي ده وني نوت الراسم نوف دعوة تزكين مير بيكنا مي وبدأ مي سماينغو Samayin takka gu'een beey. Nageenyi achi buutee sadamne. Nageenyi achi buutee achuma buutee lamne nageenya bar. Obboleessaaf obboleessi nagaa rabbitii wajjin haasee waliin galu. Beekii gubbaa sana qofitti arga malee ibidda isa jala jiru kanan arguu namni. Kana hunda isaa zulmiitu fidammoo. Gaafa miidhamaan jiraate abadan nageenyi siin badaa. Lafuma abbaa nagaa hin ciiftaa hirribni siin qabu. Nyaata itti gammachuun qabdu akka nama bakka nyaachuun beela sin baasu dhuguun dheebuu sin baasu gaafa zulmiin dagaage wanni nuti irraa sobnuuf namni namaaf nama yeroo walitti araarsu namaaf nama yeroo walitti araarsu funyaaniin araarsa irra caalaa jedha araarsa zulmii abbaan manaa ما أكملتي بلتي وجنين جرا إلماني وجنين أكملتي جراتا مالي كان عندك سعادة لي تجرا أكو مرين قدا عثامة بن زيد رسول الله عليه الصلاة والسلام دبرتي ورا أنصاره هركسي مرمني إيه حتى جري فني قومي يقول قدا ورا أنصاره سنرا اسماتون تلا ورا قداتي gosa si guddaadha gosa si kabajaa qaba ambaro duro jedheen ture waan kana research irratti jedheen ture gosa si guddaadha gosa bal'aa kana keessaayyii isiin muhattu jarri kun annasi hin barbaanne maqaa sana eeggachuuf gosa abaluu tattuu ta'e harki murabe jechuurra isii kana irra nuuf darbuu rasuulli namni inni irraan jaallatu alayhi salaatu wasalaam eenyuun nennaan Usaama ibn Zayd ergatan. Introduction in baay'ee dheerateera haasaan itti seensi haasaa keenya dheerateera ta'uu faayidaa qaba. Amma gaa qawmiin durii kanarratti Usaamaan gaafa dhufee dhaabate wallaahi utuu Faaxumaan hatte harka isin irra gosti guddaan sila Qurayshii miti Faaxumaan intala nabii rabbiiti miti adlii keessa akkana jedhani adlii keessa Umar ibn al-Khattaab waan inni jedhe haasofne waan inni gaafa Sa'ad ibn Abi Waqqaas injifannoodhaaf lolli tokko injifatamuudhaaf adliin dirqama adlii isa jeneraalii isa tokko waa kennee isa tokko dhorkatu sun ta'in adlii isa bakka ila ربيني نيات اللي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما جد مال جد وأسيرا جد إلا كنون صوفيم بوجوك كنون فردو إننو بوديسي تاع بوجو كنون سوكي ستي اللي ربيني يتيما وأسيرا جد بوجوك ستي يتيما برك أبي أسي ور بوجي أمي هاسي ربين كيسا أكاتي دبلوماسي سياسات ما كيكون سياسات بوجيتي متي نياتشفتي أوبافتي أرجل فتشفتي ما ركضتي ديكو كبسوا بقيتين قابت كان هندا والنفيدو اتقافة من ربين براك باجي تشولا تولي أدلي كده صار رئيسة تلامني رقافين ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواسا خينيا وأنا ما تخيني خيس هذا بمي برباداجر وأنا الدنيا خيس هذا بمي برباداجر تكوان قلتي نما هندا خيس تركك الله يجي تجرتي عدلين أكان عدلي وجاجان mootummaa irraa qabee hanga nama dhuunfaa gabbuutti haqa dalaguu wanni jaan kun xiqqaachaa dhufee jira. Sababni isaa namni bu'aa adiliin fiduun barini. Adiliin waan akhiraa keessatti jannatatti barbaadan qofaa miti. Irra hedduun namaa kitti fudhate. Lakkii akkanaa miti. Adilii yogguu jaan waan jannataan barbaadanii jechuu fudhate. Dhuga adilii waan jannataan barbaadan. Haa ta'u immoo jannatuma asitti.
akhiraa asitti duniyaa irratti mee bu'aalee adliin qabu adli jechuu kana afaan oromootti tu hiikne maal jenname maal jenne hiikna dhiyoo kana sin dhabne adli jechuun maal jechuudha la adli jechuuni maal jenne haasofna ila haasaa keessatti namaa gala malee hiika jecha namicha tokko kan afaan oromoo qoratu tokko jira doktor Asafaa Tafarraa Dibaabaa jedhama adli kana jechatti dhabeetan naqamtitti bilbile naqamtitti bilbileen yaa doktor Asafaa Tafarraa Dibaabaa nan wallaalee adli jechuu afaan oromoo hedduu qoratta Shimam Rashad Abdullee adli haqa jedhee hiike haqa eeguu jedhee hiike laanni amma adliin kun maqaa of taateen qabduu laata oromoo keessatti afaan oromoo faa keessatti utuu silaa gadaa durii keessatti jennaani gariin deemsa keessatti dhufama afaan yeroo qorannu naa dhabne akkanaan jedhe Safaartaa doktor Asafaa Tafarraa Dibaabaa ganda keessatti badee qaba jedhe yeroo keessa dhabame qaba malee adliin akka oromoo keessa jiru hin jiru jedhe adliin oromoo keessa baay'ee jira jedhe warra aadaa waaqeffataadha warra aadaa oromoo irraa akka gaariitti qoratu keessaa iyyee namatti waliin midhini moo akkamitti adlii jechuun jecha hiika dhabama inuu qaba waan irra nu qabaayyuu akka jaan wanni takka shayin tokko waan takka yeroo baruu fedhan faallaasiitiinis baruu ni dandeeyan akkan wanni faallaansii jiru isiin hin jirtu jechuun hin dandeemu akkana mee zulmii jirtu adliin zulmiinis afaan arabaati miidhaa roorrisuun roorroo miidhaa jirtu roorroo bareeda roorroodhaa jirtu haqni dhugaan qixxee dalaguun akka rabbiin jaalatu dalaguun akka ilmi namaa jaalatu dalaguun hin haftu faallaadhaan barraa ammaaf nuti sirriidha bareedduudha ammaaf nuti hanga jechitti dhufu adluma haa jennuun ayyee namu waa kiisa keessa barbaadu ayyee nutis barbaanneef finnaa ayyee adliin mee gabaabsinee qabxii lama sadi ayyee bu'aa isiin qabdu haa dubbannu tole bu'aan adliin qabdu osoo dhugaa akkuma namni jaalatutti adliin waan rabbiin jaalatu tole rabbi bira jaalatamtu tole akkuma rabbi bira jaalatamtutti immoo nama birattis jaalatamtu hawaasa birattis jaalatamtu eenyuunu nama adila irra jaalata nama dhugaati irra jaalata nama dhugaan tahin irra bu'aan adliin qabdu ilmi namaa wanni inni barbaadu tasgabbii barbaada nagaya barbaada haara galfi barbaada qalbiin isaatuun ziqii qabaachuu barbaada namni isa jaalatu inni nama jaalachuu barbaada addunyaa tanarratti adliin malee tasgabbiin raahaan ifa amantiin ifa amanuun namni si amanuun ati nama amanuun jaalalti wanni jaan dhufuu hin dandeessu irraas tarkaanfadhu adliin walqixxummaadha walqixxummaan adliidhaan malee hin dhufu nama kana obboleessa keetii fi alagaa ka amantaa ta'e qabuu fi ka amantaa ta'e hin qabne kasit dhiyaatuu fi kasirraa fagoo namni ati gaafa murteessaa taate abbaa murtii hogguu taate namni adda addaa ka gosa teetiitii fi ka gosa keen ta'in hoggaa si dhufe walqixxummaan adlii saniin malee hin dhuftu adliin dhuftu malee walqixxummaan namni walqixa ta'uun hin jiraatu amma bar namu wanni mormuuf irra guddaan namaa ol jechuu miti anis akka namaa haa ta'u anis qixa namaa haa ta'u namaa wajji walqixa haa ta'u namni akka waliin caalle namni akka waliin caalchifamne mormiin bakki jirtu asi kun adliidhaan malee dhufuu hin danda'u kabiraa adlii wanni jennu kun ilma namaa biratti hawaasummaadha inni mataan isaa hawaasummaa jechuun hawaasni kun ka gosa gosaa ka firaa ka alagaa ka ollaa ka sirraa fagoo nagayaa wajji jiraachuun adlii sanii malee dhufuu hin danda'u gaafa namni ija tokko nama tokko laalte ija taan ija biraatiin nama kaan laalte ija adda addaa jechuun beeki ija gammachuutii fi ija lolaatiin baana adliin asuma dhabamtii beeki inumaa kana daran dabree adliin abbaa adlii dalagu saniif illee irra bu'aa qabdi kitti irra bu'aa qabdu inni nagayummaa adlii malee hin harkatu yoo mootummaa barbaadees mootummaan tokko adlii malee humna hin qabaatu bal'inaan dubbanna callotti keessa gabbuunee bakka tana bu'urri mootummaa asaasni jechuudha bakki mootummaan irra gad dhaabbattu simmoon bu'urri ayyee manni bu'uura hin qabne yeroo gabaabduu diigamaami lafa keessaa qotanii wani lafa keessatti awwaalanii baasaniif mootummaan adlii irra gad hin dhaabbatin ka islaamaa haa ta'u ka kaafiraa haa ta'u ka afrikaa haa ta'u ka awurooppaa haa ta'u ka biyya fedhe yoo ta'e yeroo gabaabduu keessatti diigama akkatti diigamu sababa isaa takka takkaan dubbanna inumaa ulamaan islaamaa akka jaan kullamaa zaada alcadlu zaada almulku jaan haguma adliin dabalaa deemu mootummaan humnitii irreen mootummaa sanii gad dhaabbatinsaa jabeenyi isaa turtiinsaa namni tokko beekee oguu mootii ta'e mootummaa irra turuu fedhaami
turus karaan arkatuun karaa adiliitiin kanaaf amma hawaasni wanni barbaadu mootummaan tokko biyya takka irraa wanni barbaadu biyyi tun fuuldura deemu qaroomu guddachuu milkaa'u kana barbaadaami wanni kun hundi adiliidhaan malee karaan isaan jiru yoo adiliin hin jiraatin quufni hin argamu bal'inni hin argamu walumaa galatti gabaabsinee laal manni murtii poolisii tsara muusinnaan seerri ilmi namaatti bulu seerri baasan wanni hundi wanni inni godhamuuf adilii san barbaada osoo adiliin hin dhufin nagayni dhufuu hin danda'u osoo adiliin hin dhufin barakaan quufni dhufuu hin danda'u jecha tokko kan adilii dhabuun zulmiin kijibaa walitti dhaadhaa jechuu keeti adiluma bakar tokko akkaan itti fassaru dhabeen dhugaan jechuun ni jira amma akka jedhaa jirtu adilii jechuun kijibaa walitti dhaadhaa dharri jiraannaan nagaan hin jiraatu wal sobaa jirta waan ta'e irra caalaan bakki isin itti barbaachiftu haasaa jirra jechuudha hayye deemi mataarraa gaxee gallaa isla bar sagantaa dabre irratti wanni haasofnee turre islaamummaa wanni dhufteef adilii barbaadaa akkan ayye rabbiin anbiyaa wanni ergeef adilii san barbaadaa tolebbo miizaana namni nagaadhaan bobba'ee galuudha samumaa fi dachii tanaa wanni itti uume rabbiin adilii barbaadaa adilii san isii barbaadamtu san dhuftu malee wanni takkallee milkaa'insi gammachuun nagayni wanni namni barbaadu takkalleen adilii duubatti argamti malee adilii asitti hin argamtu hayye amma namni adilii irraa guumaku namni lama guumurtiisi bira dhufe eega akkas ta'e ummanni islaamaa adilii irraa eessa jira inumaa irratti irra hamaanuu isa kana ta'e irra hamaanuu jechuudha musinnaan yeroo ammaa kana keessa biyya faranjii hin jiruyyuu biyya faranjii keessatti irra caalaa gubboodhaan hin beekamu akka waan gubboo hadhareef nyaate muumichi ministeeraa Israa'elii waa wa'ii fudhate jedhanii bara addunyaan kun haasa'ee Beniyaamin Netanyaa'u irraa baaraganii u'uu jedhanii akka waan immoo baalagummaan yookaan hammeenyi Kilintanii irraan eegale biin Kilintanii samaa'ii keessa akka waan jedha biratti waan nawrii wayii fakkaataa miti yeroo akkas godhan wanni biin Kilintanii irratti hojjetame sun inuma achitti irra waan fokkisaa nama jara waan jedhi barbaadan biin Kilintan ta'uu didee jennaan iyyee achumaan gama sanatti godhan malee akka waan naamusa eeggachuutu iyyuu irra hamaadhaayyuu naamusa eeggachuutu irra fokkuudhaayyuu irra yeelloodhaayyuu irra qaanfiidhaayyuu akkamitti jedhame maa akkamitti waan silaa asirratti haasamuu hin taaneef malee maa akkamitti u'uu jedhameetuma irraa ayyamaa jechuudha kanaafi akka waan inni achitti haaraaleef lafa argamuu godhameetiyyee addunyaadhuma irratti wanta jedhama adilii jechuun dheengadda namicha gurraacha Ameerikaanii keessatti jirri sababa bifaa sababa kalarii sababa bifumti isaatuma kalamuma abbaan gurraachessaa faabirikaan tokkichaa beekan bakka kanatti laa faabirikaanii inni diiga kennu rahmaani inni gurraacha kennu gaan inni fokkisiisu rabbi inni bareechuu rabbi inni dheeressu inni gabaabsu rabbi yeroo dhaqee gurraachummaan balfaa jiru lolli ejji wajjin abbaa faabirikaati jedhe fakkeenyaaf amma mindino chaayinaa na'u chaayinaan yeroo jedhamu biyya keenya kanatti akkamitti beekamu meeshaan taane maaltu jira rafi beektaa maaltu jira beektaa Panasonic kan Jaappaaniitu jira maaltu jira fi beektaa meeshaa Singapore babbareedaatu jira minxaafii yeroo jedhamu kan Iraan immoo kan Turkiiti lama jiraa fi abbaa faabirikaa lama akkana miti faabirikaan namaa kun rahmaani rabbi faabirikaan namaa gabaabsaan dheeressaan ajjeesaan fayyisaan kalqaan jiraachisaan obaasaan nyaachisaan si galee kan fuula isaa akkana dabsee isa kana way namni akka waan ofii isaatii of tolcheeyyii hin fokkifti lama fakkeenyaaf adiliin jirtu haasofna dhaggeeffadhu afaanitti dubbiin teetuun maal nama yaadachiifti beektaa Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaatu marhaba waa'ee mootummaa muslimaatii fi mootummaa kaafiraa irratti jecha tokko jedhe jechi kun biyya girgireeti maal jedhe dubbate إن الله ينصر الدولة الظالمة لا إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة أكجده ابن تيمياني رب الرهجالته موتي عادلاته موتين عادلاتكو يو أوفيساتي ربتي كفريجرات إيكم عادلي حجتي موتي ظالمة نمي ربتي أمانيش أبصا انجفتا سكنتا كينيا ترتيبودا ورتي ديبنا نوران فقاتنا سنين جنة داوتو تكين